Tole, ashamaa harka fuuni akkam jirtu? Kun chaanaalii Maatis Education'iti. Har'aan tanas waan addaatiin qabadhee isiniif dhiyaadhe. Innis maali? Gaafii qormaata biyyoolessaa kutaa 8ffaa kan gosa barnoota herregaati. Egaa gaafii kana gara gaafii 100 waan ta'uun isiniif qopheesse. Gaafii qormaata biyyoolessaa kan barnoota herregaa kutaa 8ffaa kitaaba keessan kitaaba barataa irratti kan xiyyeeffate gaafii 100 hanga gaafii 100tti qabadheetiin isinii dhufee jira. Egaa akkuma agartan gaafii hanga 100tti jechuudha. Boqonnaa hunda keessaa kan qophaa'e. Gaafiiwwan kana kan dalaguu qabu isini akka isin yaaltanii irratti qophooytanii qormaata biyyoolessaatiif milkaa'oo akka isin taataniif jeeti kaniin qopheesse. Egaa gaafii kana xiqqoon osoo yaaltanii bareedaadha. Egaa akka jalqabaatti gaafiin boqonnaa tokko keessaa qophaa'e gara gaafii 10ti. Kan boqonnaa tokko keessaa qophaa'e gara gaafii 10ti. Gaafii tokkoffaan akkana ja'a. Lakkoofsa armaan gadii keessaa kamtu lakkoofsa raashinaalii miti? Kamtu lakkoofsa raashinaalii miti jedha. Egaa kanallee osoo yaaltanii jechuu koomentii jalatti yoo filannoon deebiin A ta'e koomentii jalatti tokkoffaan A'dha jettanii naa barreessitanii. Yoo baate baay'atanii barreessitan akka kanatti. Akkasuma yoo lammaffaa bira dhuftan lammaffaa irratti kana ja'a inversiin dabalataa yookiin active inverse garagaltoo jechuudha. Negatiiva 5.2 meeqa ta'a jedha. Garagaltoon negatiiva 5.2 meeqa ta'a jedha. Kanaas akkasuma yoo deebiin A irra jira ta'e A gootan, yoo B irra jira ta'e B gootan. Maaliif? Akka isin yaaltanii ittiif madaaltaniif jechuudha. Sadaffaa irratti reciprocalii yookiin multiplicative inversiin 2 guutuu takka irra sadaffaa barbaadii jedha. Garagaltoo yookiin reciprocalii multiplicative inversii garagaltoo lakkoofsa kenname kanaan yeroo waliin baay'atu garagaltoo lakkoofsa kanaatiin yoo baay'ate lakkoofsi kennu maalii jedha. Kunis akkuma kana filannoo irratti yoo A ta'e A, yoo B ta'e B, akka kanatti filannoo naaf keessanii. Gaafii afuraffaa deebiin 3 irraa 4ffaa ida'uu takka irra lammaffaa yeroo 2 irra sadaffaa meeqa ta'a jedha. Kunis filannoo keessaa akkuma jiru kanatti filannoon qophaa'ee jira. 5ffaan lakkoofsa deesimaalii duwwaa tuqaa 3 jeetti gara firaashiinitti yoo jijjiiramu kam ta'a? A irratti takka irra sadaffaa, B irratti 3 irra 4ffaa, C irratti 3 irra 100ffaa, D irratti 33 jala 100ffaa akkana jira. Kun filannoo keessaa filtanii waan isiniif gale yaaltanii jechuudha. Waan isin naaf kaa'uu qabdanidha. Isarra dhaabbannee deebisaa anis kan isinii deebisu ta'a. Yookiin ammoo deebii isinii dalagee kan isinitti agarsiisudha. Garuu dura maali yaalii keessan koomentii jalatti na agarsiisa. Akkasuma warri gartee chaanaaliin barnoota herregaa yookiin Maatis Education Master Jamaal kan jiru jalatti warreen chaanaalii kanaaf haarayaa taatan subscribe godhuudhaan saayiboota keessanillee waliif share gootanii akka isaan subscribe godhanii like illee akka godhan koomentii jalatti ammoo waan yaada keessanii yaada bareedaa ta'e barreessanii yoon hojjedhu guutummaatti kan jettan ta'e lakkoofsa tokko naa tuqa guututti nu dalagii isin jettayyuu taate. Yoo ammoo deebisaa isin irra bareedaatti deebii keessan yaaltanii waan yaada mataa keessanii hangamiin danda'aaf madaaltan as jalatti deebii isiniif fakkaate waan yaaltan irra dhaabbadhaati naaf barreessaa koomentii jalatti naaf kaayaa.
anis isarra dhaabbadhee yaadni keessan koomentiin keessan hanga isin yaaltan kan na jajjabeessu. Yoo xiqqaate gara namni 100 akkas hanga'u yoo laayikii jalatti yoo koomentii jalatti jechuudha. Deebii isa fakkaate yaale koomentii waan isa fakkaatu naaf barreesse anis itti qophaa'ee kana caalaatti jechuudha. Gosa barnoota hundarraa kan inni isiniif dhiyeessu ta'a. Akkaataan gartuu qophii keessanii milkaa'ina gartee qormaata biyyoolessaa kutaa 8ffaatiif akkaataan qophii keessanii murteessaadha. Asuma itti qophaa'a. Warri kanaan dura itti hin qophoofnes itti yaadaa ammumaa kaasaa itti qophaa'a. Yoo isiniif danda'ame hanga isiniif danda'ametti gaafii kana hunda akka kanaan isiniif qopheesseetiin jira. Takka hanga 10 boqonnaa takka keessaa boqonnaa 2 keessaa immoo waa'ee iskuweer ruutii fi kiyuub ruutii jalatti innis gaafii 10 kaasee hanga 20tti kan jiru gaafii 10tu qophaa'ee jechuudha boqonnaa 2 jalaayis. Akkasuma boqonnaa 3 keessaayis gaafii 10tu qophaa'ee siliindarootaa fi kiyuboota siliindar inda koon kanneen fa'aa kan of keessa qabatu. Kanarratti hundaa'ee boqonnaa 3 kana keessaayis gaafiiwwan asitti bahanii jiran kana akka isin yaaltanii waan isin fakkaate jechuudha daleetanii koomentii jalatti kan isin naaf keessan irra dhaabbadhee anis yeroo gabaabdutti kan gaafilee hunda kana deebisaa isiniif kennu ta'a. Akkasuma gaafii boqonnaa 4 jalatti gaafii boqonnaa 4 30 takkarraa hanga 40tti kan jirus bifa kanaan qophaa'ee jira. 30 takkarraa hanga 40 gaafiiwwan jiran kanaanis deebisaa akka mataa keessaniitti jechuudha. Akka mataa keessaniitti deebii isiniif fakkaate keessanii filannoo jalatti jechuudha. Yoo isin naaf dhiyeessitan isarra dhaabbadhee yeroo gabaabdutti deebii isiniif hin dhiyeessa hojiidhaan jechuudha. Akkamitti akka dhufu isinitti agarsiisaa kan isiniif dalagu ta'a. Akka boqonnaa 5tti immoo giraafii fi qixxee haafummaa yookiin equation in the inequality kan jiru. Equation in the inequality himoota walqixaa sararawaa fi giraafii kan juusanii wajjin kan wal qabatudha. Akka boqonnaa 5tti kan jiru. Sarra dhaabbanne yoo boqonnaan isaa wal jala dabrillee kun akkaataan ani itti qopheessetti mata dureen boqonnichaa yoonii fi boqonnaa 4 irratti kan jiru. Jecha biraatiin yoo bakka bu'ellee waanuma qabiyyee ijoo barnoota keessan keessa jirudha. Isaaf rakkoon qabu. Equation in the inequality kunis waanuma kitaaba keessan irra jirudha jechuudha. Kitaaba herregaa kutaa 8ffaa irratti himoota wal qixaa sararawaa osoo hin taane himoota wal caalmaa sararawaa kan jirutu jira. Kitaaba keessan irratti asitti equation in the inequality kan jeefaniin qopheessaa ta'u. Hiikni qeenxee hafummaa inni qeenxee hafummaa lamaxaa da'oo 5 wal qixaa 15 meeqa ta'a kan jiru. Kunis osoo isin yaaltanii irra bareedamoo gaafiiwwan akka kanaa isiniif kan Ingilgaalaa keessatti dalagaa tures ni jira. Isirra dhaabbattanii isinis mataa keessanii deebii eegesinaa keessanii booddee kan kanatti anis kan inni isiniif qopheessu kana caalaatti akkaataatti dalagamu isinitti agarsiisaa kan inni isiniif hojjedhu ta'a. Gaafii 40 takkarraa hanga 50ttis kunoo bifa kanaan asitti dhiyaate kan jiru gaafii 40 takka hanga 50tti. Akkaataan mata duree isaa yoo Ingiliffaa wal keessa makaa ta'e isinitti bitaa fakkaate illee gaafii ijoo gaafii qormaata biyyoolessaa keessatti deddeebi'anii yeroo baay'ee dhufan waan ta'eef gaafiiwwan kana xiyyeeffannaatti gootanii akka daleeyyitan xiyyeeffannaatti gootanii waan isin fakkaate eega yaaltanii booddee akkaataatti dalagamu kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha.
Gaafiin 50 takkarraa hanga 60 kan jirus bifa kanaan asitti akkaataa mul'atu kanaan gaafiin 50 takkarraa hanga 60 kan jirudha. Akkasuma gaafii 60 takkarraa hanga 70tti qabannaa daataa fi kaardinaalota data handling kan jirudha. Akka kanatti innis qophaa'ee jira. Qabiyyeen tokko tokko kan gara kutaa 7 illee keessatti itti dabalee kan baases ni jira. Akka kanatti gaafii amma asirratti kan jiru giddugala min lakkoofsa 2 4 6 8 10 barbaadi jira. Giddugala lakkoofsa kanaa waa'ee giddugaleessa miinii fi moodii waan jiru jechuudha. Kanneen kan jiru barnoota herregaa kitaaba keessan irratti kan argamudha. Gaafii 70 takkarraa hanga gaafii 87tti kan jiru. Innis ibsa dabalataa fi walitti qaba yookiin kompireesiif walitti qaba jechuudha. Barnoota boqonnaa 8 irraa hanga boqonnaa 10tti kan jiranidha. Kun gaafiiwwan ijoodha jechuudha. Gosa amma barnoota herregaa kan kutaa 7 irraa illee itti makatee jira waan ta'eef gaafii kana yoo dalaydan itti amantummaan yoo xiqqaate parsantaa 90 ol qormaata biyyoolessaa ni daligdaa jeetiin amanaa jechuudha. Dhibbarraa dhibba jechuunillee baadhee 90 olitti bakka amansiisaadha kana dalayte jechuun waan tokko shakkii kan hin qabne jechuudha. Tole gaafii 87 hanga gaafii 100tti gaafiin 100 irra jiru. Xiqqoo mul'achuu baatu malee hanga gaafii 100tti akka kanatti kan qophaa'ee jirudha. Gaafiiwwan kana sirriitti ilaaltanii irra deddeebitanii ilaaltanii bakka isiniif hin galletti nuuf hojjedhu kan jiru koomentii keessan dhiyeessitanii bakka sirrii hin taane illee yoo koomiin jiraate yaada poozitiivaatiin ilaalcha poozitiivaatiin yaada jiru akka nu dhiyeessitanii isiniin jaa. Mee har'aaf asuma irratti haa dhaabnu. Egaa koomentii keessan jalatti deebii waan isin fakkaate naaf kaayaa. Akkasumallee warri chaanaalii barnoota herregaa yookiin maatis education kan jedhamu kanarratti haaraa warri taatan irra caalaan keessan subscribe warra hin godhini. Egaa subscribe warri hin goonellee warri chaanaalii yuutuubii kan ofii keessanii mataa keessanii hin banatin jirtan ani ofii hiyyaa akkaataa itti chaanaalii yuutuubii kan mataa keessanii qopheeffattan akkasuma yuutuubii jala seentanii yoo laaltan barnoota waa'ee kanarratti qabu isiniif dhiyeesseetiin ture. Asuma jalaan seentanii yoo laaltan tole akkaataatti yuutuubii banatanii yuutuubii chaanaalii mataa keessanii uummattanii warri subscribe hin godhin subscribe akkaataa itti gootanillee hanga tokko chaanaalee fi jalatti waan ta'e tokko hanga takka isiniif dalageetiin ture. Egaa chaanaaliin kiyyaas maatis education yookiin maaster Jamaal Adam kan jedhee jiru kanadha. Egaa asirratti warri subscribe hin godhin egaa warra chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe akka gootan jecha warri ammoo akkaataatti chaanaalii yuutuubii kan mataa keessanii banattan hin beekne immoo asuma yuutuubii fi jala seentanii kan mallattoon doolaaraa irra jiru kana jechuudha. Chaanaalii kiyya kuni maallaqa yuutuubii irraa
dalagadha. How to create YouTube kan jiru akkaataa YouTube mataa isaatu banatan kan namatti agarsiisu asiin seentanii asirraas argachuu ni dandeessanii. Kanaaf warri haaraa taatan subscribe godhaa akkaataa YouTube mataa keessanii banatan illee asirraan argattanii itti fayyadamuu ni dandeessanii. Waliif share godhaa itti fayyadamaa. Har'aaf asumarratti haa dhaabnu yerootti aanutti mata duree biraatiin akkaataatti kun dalagamu. Akkaataa dalagaa gaaffiiwwan dhibba kanaa tartiibaan kan isiniif dhiyeessu ta'a. Yaadnii fi koomentiin keessan akkaataan isin hirmaannaa keessanii kan nama jajjabeessu yoo ta'e kan waliin itti fufnu ta'a. Jabaadhaa gosa barnoota biraatillee kan isiniif dhiyeessu ta'a. Har'aaf asumarratti dhaabnaa nagaan naaf jiraadha.